Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, jaalala waaqayyoo ta'ee guyyaa har'aa immoo akka kanatti akka wal arginu jaalala isaa fedha isaa waan ta'eef guddisee waaqayyoon galateeffadha. Guyyaa har'aa immoo wanta waaqayyo jireenya koo keessa kaa'ee isin wajjin hirmaachuuf yaadni waaqayyoo na baay'atee isin duratti argameera. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u, nagaan waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u, bara baraan maqaan isaa ulfaatu. Xinnoo ishee kadhannee garaan yaadan qabadhee dhufeetti darbina. Hin kadhanna waaqayyoon. Guddaadhaaf sodaatamaa kan taate yaa waaqayyoo abbaa keenyaa, galanniif ulfinni qubaan siif haa ta'u yaa waaqayyo. Siin jiraannee har'a geenyeerra. Situ jireenya keenya nuuf ta'e. Situ yaa waaqayyo nagaa keenya eege. Situ sammuu keenya eege. Situ nu wajjin ta'e. Situ nu baasee nu galche. Situ nu tikse. Situ nu eege. Situ nu gargaare. Kanaaf lubbuun keenya har'a geesse yaa waaqayyo. Kanaaf nagaan keenya guutuu ta'e. Kanaaf fayyaa qabaanne. Kanaaf jireenyi keenya si galateeffachuudhaaf carraa argate guyyaa har'aa. Kanaaf guddisnee si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Mee kottuutii har'ammoo nutti dubbadhu yaa waaqayyo. Ani nama dadhabaa keessaan darbiitii yaa waaqayyo nama tokkotti dubbadhu. Arraba kootii natti dubbadhu. Jireenya koo dhuunfadhu. Qalbiif yaada garaa kootii dhuunfadhu. Saba kee gargaari yaa waaqayyo. Saba kana dhaggeeffatan keessatti ati waa hojjedhu. Gooftaa jiraata. Dubbiin keetu waan hojjetin yaa waaqayyo gooftaa. Jireenya namaa keessatti waa faca'ee hin hafu. Maqaa Yesuusiin jireenya saba kee keessatti waattiin hojjedhu yaa waaqayyo. Yeroo hundumaa dhuunfadhu. Fuurri kee qulqulluun nu haa gargaaru. Fuurri kee qulqulluun na haa gargaaru yaa waaqayyo. Galanni hundumtuu, ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Haleluuyaa. Har'agaa wantin qabadhee dhiyaadhee sa'atii 24 keessatti yaada keenya keessatti maal yaadaa oolla? Sa'atii 24 keessatti qalbii keenya keessa yaada keenya keessa maaltu deddeebi'aa oola? Harka caalaasaa maal yaadaa oolla isa jedhuudha. Waaqayyo nu gargaare egaa. Amma waaqayyo jireenya koo keessa kaa'e, amma fuudhri waaqayyo jireenya koo keessa kaa'ee isinii wajjin hirmaachuu yaada. Namni tokko jireenya isaa keessatti wanta baay'ee yaaduu hin danda'a. Waa'ee ofii isaatii yaada. Waa'ee gaarummaa isaa, waa'ee hamminaa, jireenya isaa keessatti maal akka dabarse, qalbii isaa keessatti ijoollummaa isaatii ka'e wanta dabarse yaaduu hin danda'a. Maal akka jireenya isaarra ga'e, hammina jireenya isaarra ga'e, wanta namni jireenya isaarratti hojjete, jal'ina namni irratti hojjete, hammina abbaa fi haadhi isaa irratti hojjetan, obbolaansaa kan isaan irratti godhanii yaadaa ooluu hin danda'a jechuudha. Qalbii isaa keessatti yeroo waa hojjetu, yeroo adeemu, yeroo lafa hojiitti, kan lafa hundumaatti maaliif sammuun keenya, qalbiin keenya aaran galfatu. Waanuma tokko yaaduutu irra jiraata waan ta'eef yaada namaa keessa wanti deddeebi'u baay'eedha. Yookiin immoo waa'ee fayyaa isaati yaada. Fayyaan koo kun eessatti na geessa laataadha. Bor maalan taa'edha. Hin yaadda'a, hin dhiphata. Waa'ee fayyaa isaatii dhiphata. Waa'ee jireenya isaatii dhiphata. Waa'ee mana isaa keessaa dhiphata. Hin yaada waa'ee isaa. Garuu jireenya ofiirratti illee namni guyyaa tokko ofiisaa yaaddoodhaan dabaluu hin danda'u. Waa'ee ijoollee isaatii yaada maal ta'u laataadha. Jireenya namaa keessa, sammuu namaa keessa wanta baay'eetu adeema. Akka abbaa manaa fi haadha manaatti immoo waa'ee abbaa manaa keenyaa isaa yaada. Waa'ee haadha manaa isaa yaada. Isa kaleessatuu namni tokko walitti isaan hin fidin walitti dhufanii jaalala guddaadhaan, jaalala akkamiitiin hirriba waliif dhabanii isa wal jaallachaa turanii har'a hammina abbaa manaa yaada. Har'a hammina haadha manaa yaada. Akkamittiin akka ishee hadheessu. Akkamittiin akka isa hadheessitu. Maal akka inni ishee irratti, maal akka inni seedhaan jedhe. Hammina isaa wanti inni godheen haadha manaadhuma see kaleessa jaallatee fuudhe.
Abbaadhuma manaasee kaleessa jaallattee itti hirumte har'a waa'ee hammina isaatii akkamittiin akka bultii isaa diigu, akkamittiin akka maqaa ishee hammeessu, akkamittiin akka bultii ishee diigdu, akkamittiin akka maqaa isaa hammeessitu yaada namaa keessa wanta baay'eetu deddeebi'aa oola. Lafa hojiitti hojjetaan maal akka isaa irratti godhe, warri wajjin hojjetu maal akka isa miidhan, hammina namaa, jal'ina namaa isa yaadaa oolla. Akka jireenya keenya keessatti wanta ta'e, jireenya keenya keessa wanta darbe, sammuu keenya kun daqiiqaa tokkoof aaran galfatu jechuudha. Sa'atii 24 keessatti maalan yaadaa oola jennee yoo gaafannee harki caalaansaa waa'ee jireenya foonii keenyaati, waa'ee dhuma biyya lafaati, waa'ee namaati. Inni kaan immoo eenyutti bilbilee abaluun hammeessu laataadha. Eenyuun maqaa xureessuudha, akkatti maqaa namaa xureessu, akkatti maqaa namaa bal'eessu yaadaa oola. Eenyutti bilbilee abaluun hamadhu laataadha. Isa kamitti akka bilbilu yaada. Maal akka namaan jedhu yaada. Inni kaan immoo waa'ee hiriyaasaati, waan inni isheen isee goote, waan inni isa ishee godhe, waa'ee namaa, waa'ee hamminaa, sammuu keenya keessa wanta baay'eetu deddeebi'aa oolaa jechuudha. Gara waldaatti immoo dhufne inni kaan tajaajila isa kaan akkamittiin akka maqaa dheessu, tajaajila isaa akkamittiin akka bal'eessu, inni kaan immoo akkamittiin akka jireenya namaa kuffisu, hammina baay'ee jireenya namaa keessa deddeebi'aa oola. Inni kaan immoo akkamittiin akka ejju, eenyu waa'ee ejjaa, waa'ee foon isaatii, waa'ee xuraa'ummaa yaada. Inni kaan akkamittiin nama bal'eessu, akkamitti akka qoricha namatti godhu, eenyuun akka bal'eessu yaadaa oola. Sammuun keenya takka aara galfachuu hin danda'u. Yeroo hirriba keenyaa kaanu keessaa kaanullee waa yaadaadha kan nuyi kaanu. Yeroo jilgeenfachuudhaaf yeroo kadhachuuf jilgeenfannuree waa'ee kadhataa dhiisnee waa'ee wanta biraa sammuun keenya yaadachuudha. Maalitti qabamee oola sammuun keenya? Maalitti qabamee oola? Yeroo konkolaataa keenya oofnu maal yaadaa oofna? Yeroo mana keessaa hojii hojjennu maal yaadaa hojjenna? Yeroo lafa hojiitii hojii hojjennu maal yaadaa hojjenna? Waa'ee namaa yaannamoo? Waa'ee hammina namaa yaannamoo? Waa'ee isa namni kaleessa nuun jedhee yaannamoo? Waa'ee abbaa manaa keenya sanni nuun jedhee yaannamoo? Haadha manaa keenya isa seen nuun jettee? Jireenya isa keenya keessatti isa dabarsine waa'ee hamminaa, waa'ee jal'inaa, waa'ee maalii yaadaa oola sammuun keenya? Waa'ee isa borii keenyaa, waa'ee isa boriitiif yaadda'uu keenya maal yaadaa oolla? Maal yaadaa oola sammuun keenya? Mee of gaafannu sa'atii 24 keessatti maal yaadaan oola? Harka caalaasaa, harka 50 caalaa waa'ee maalii yaadaa oola jennee of yoo gaafannee tokkoon keenya deebii ofiif qabna. Aan maala yaadaa oola yoon ofiin jedhee deebii isaa ofiif qaba jechuudha. Mee of gaafanname maala yaadaa oola jenna. Sammuu keenya kana tireenii gochuu hin dandeenya. Sammuu keenya kana qajeelummaa yaaduu, gaarummaa yaaduudhaanii dhaafi tireenii shaakalsiisuu hin dandeenya jechuudha sammuu keenya. Kanaaf Waaqayyo har'a nutti dubbata. Maal yaadaa oolla laata? Moo waa'ee ofii keenyaa an gatiin qabu kana booddee waa'ee akkamittiin akka namni kaan immoo akkamittiin akka of bal'eessu, akkamittiin jireenya isaa akka bal'eessu yaadaa oola. An gatiin qabu jedhee jal'ina ofirratti yaadaa oola. Nama biraa irratti yuutuu hin ta'in ofii isaa irratti hammina yaadaa oola. Akkamittiin jireenya isaa akka bal'eessu, yoo maal godhe jireenya isaa biyya lafaarraa akka bal'eessu yaadaa oola jechuudha. Inni kaan immoo karaa kamiin nama bal'eessu laata? Nuti nuyi dhageenyu namni pilaanii godhu malee sammuu isaatti yaadu malee waan tokko hin hojjetu. Sammuu isaatti yaadu malee waan dubbatu. Sammuu isaatti yaadu malee wanta nama bal'eessu hin hojjetu. Kanaaf maal yaadaa oola sammuun keenya? Maal yaadaa oola? Sammuun keenya maalitti qabamee oola guyyaa guutuu sa'atii 24 keessatti jennee mee of gaafannu. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo 2 walii wajjin ilaalla. Innis Roomee 8:5-7
walii wajjin dubbifanna. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maal yaadaa oola sammuun koo jennee of gaafannu. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha waa'ee yaada ofii. Gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irraa ka'ee nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Warra akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha fooniirraa dhaabaniiruudha. Warri akka maalitti? Warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha fooniirra dhaabaniiru. Akka maalitti jiraachaa irraadha? Akka fedha keenyaatti yoo jiraachaa jirra ta'e waa'ee yaadi keenya waa'ee foonii yaadachuudha. Waa'ee biyya lafaa, waa'ee sadarbuu kanaa, waa'ee lola biyya lafaarra jiru, waa'ee hamminaaf jal'ina nama gidduu jiru isa yaadachuu, waa'ee yaada isaanii fedha fooniirra dhaabaniiru jedha sagalee Waaqayyoo. Warra akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaaduudha. Haaleluyyaa. Akkamitti jiraachaa irraarra? Akka fedha fooniitti jiraachaa irra moo akka fedha hafuuraatti jiraachaa irra? Akka fedha fooniitti yoo jiraanne foonni kun hammina yaada, jal'ina yaada, jibba yaada, bal'eessuu yaada, diiguu yaada. Gooftaan Waaqayyo nu haa gargaaru. Gooftaan nu haa gargaaru. Akka fedha fooniittidha. Warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaaduudha. Haaleluyyaa. Waa'ee maalii yaadu? Waa'ee waan hafuuraa, waa'ee gaarummaa, waa'ee qajeelummaa, waa'ee gaarummaa namaa, waa'ee qajeelummaa, waa'ee nama gargaaru, waa'ee jaalalaati. Haaleluyyaa. Fedha maaliin jiraachaa irraa? Akka fedha maalitti jiraachaa irraa? Har'amee of laallaga. Ufitti deebinee qorree of laalla. Warra akka fedha fooniitti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaaduudha. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a hin fidaa'edha sagalee Waaqayyo. Maal jedha? Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a fidaa'edha. Yaadi keenya wanti inni itti hidhamee jiru jireenya keenya irratti waa fida jechuudha. Yoo jal'ina irratti hidhamee jiraate, yoo akka fedha fooniitti yaadne ta'e jireenya keenya irratti du'a fida kun. Akka fedha hafuuraatti yaadne yoo ta'e garuu jireenya keenya irratti jireenya fida jechuudha. Akka fedha hafuuraatti yoo jiraanne. Waa'ee waan hafuuraa hin yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a hin fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fidedha sagalee Waaqayyo. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun maal fidaa? Nagaa jireenya fidaa'edha. Saba Waaqayyoo har'a qorree of laalla. Sammuun keenya maalitti hidhamee oola? Yoo wanta foonitti hidhamee oola ta'e jireenya keenya irratti badiisa. Jireenya keenya irratti diigamsa. Foon keenya irratti, fayyaa keenya irratti, nagaa keenya irratti, jaalala nuyi namaaf qabnu irratti, maatii keenya irratti, abbaa manootii keenya irratti, mana Waaqayyo nuuf ijaare irratti, ijoollee keenya irratti, waldaa kiristaanaa Waaqayyo adaraa nutti kenne irratti maal finnaa? Badiisa, diigamsa finna jechuudha. Jireenya keenya irratti badiisa, mana keenya irratti badiisa, bultii keenya irratti badiisa, diigamsa, waldaa kiristaanaa Waaqayyo irratti diigamsa, badiisa finnaa jechuudha. Yaadi keenya wanti inni itti qabamee jiru ijisaa kana ta'a jechuudha. Akka fedha hafuuraatti yoo jiraate nagaa fida. Jireenya keenyaaf nagaa, mana keenyaaf nagaa, bultii keenyaaf nagaa, waldaa keenyaaf nagaa. Akka fedha foonitti yoo dhiyaanna ta'e garuu mana keenyaaf diigamsa, badiisa, jireenya keenyaaf, waldaa keenyaaf jechuudha. Waaqayyo anaaf isinii na gargaaru har'a. Haaleluyyaa. Shalabaa nama diyaa nama gandoora. Eerrama mama gaayya. Paaraas kadiya. Waaqayyo amanamaa. Waaqayyo gaariidha. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'an fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fidedha. Nagaa barbaanna moo du'a barbaanna? Ofii keenyaaf nagaa barbaanna moo du'a barbaanna?
mana keenyaaf nagaa barbaanna moo du'a barbaanna? Bultii keenyaaf diigamsa barbaanna moo nagaa barbaanna? Abbaa manaa keenyaaf nagaa barbaanna moo du'a barbaanna? Maal barbaanna? Waldaa keenyaaf diigamsa moo nagaa Kiristoos barbaanna? Mee sammuu keenya ilaallu. Maalitti hidhameera? Harka caala sammuun keenya maalitti hidhameera sa'aatii 24 keessatti? Akka fedha foonitti yaaduun diina Waaqayyoo nama hin godha. Yaadi akkasii seera Waaqayyooti wajjin walii hin galu jedha. Akka fedha foonitti yaaduun maal fidaa? Maal godhaa? Diina Waaqayyoo nama godhaa jedha sagalee Waaqayyoo. Akka maaliitti? Akka fedha foonitti yaaduun. Akka fedha foonitti yaaduudhaan hojjechuu miti yaaduudha kun. Aqanii hojjechuu waan biraadha. Wanta sammuun keenya yaadee hojjenna waan ta'eefis, wanta sammuun keenya yaadee dubbanna waan ta'eefi akka sammuun keenya nu ajaje hojjennaa jiru. Kanaaf wanti nuyi sammuu keenya keessatti yaadaa oollu arraba keenyaan mul'ata, hojii keenyaan mul'ata, jireenya keenyaan mul'ata. Kanaaf har'agaa sammuu keenya yaada keenya shaakalsiisuu jalqabnu. Maaliin? Yaada gaarii yaaduudhaan, wanta afuuraa yaaduudhaan, deebisuudhaan yaada keenya jal'inarraa, yaada keenya akka fedha foonitti dhuurraa of shaakalsiisuutu nurra jiraata. Waaqayyo immoo nu gargaara. Halleluuyaa. Yeroo nuyi feenu, yeroo nuyi hubannu, sagalee Waaqayyo yeroo hubannu, akka fedha foonitti yaaduu dhiifnee akka fedha hafuuraatti yaaduu jalqabna. Maaliif? Akka jireenya akka hafuuraatti yaaduun jireenya nagaas hin fidedha sagalee Waaqayyoo. Akka fedha foonitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godhaadha. Diina Waaqayyooti moo nuyi har'a ijoollee Waaqayyooti? Diinni Waaqayyoo seexana diiyaabiloosi. Anaaf isin ijoollee Waaqayyooti. Kanaaf akka ijoollee Waaqayyootti yaaduu jalqabnu. Akka ijoollee Waaqayyootti yaaduu jiraachuu jalqabnu gaa. Haleluuyaa. Diina Waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera Waaqayyoo wajjin walii hin galu. Isaafis abboomamuus hin danda'u. Yaadi akkasii seera Waaqayyooti wajjin walii hin galu. Seerri Waaqayyoo qajeelummaadha. Seerri Waaqayyoo gaarummaadha. Seerri Waaqayyoo qajeelina, nagaadha, jaalala seerri Waaqayyoo. Akka foonitti yaaduun egaa jal'ina, jibba, hamee, nama hamachuu, nama jibbuu, nama balaaleffachuu, maqaa namaa xureessuu, tajaajila namaa bal'eessuu, nama irratti dubbachuu. Kana yaadi foonii. Akka kanatti yaaduun diina Waaqayyoo nama godhadha. Nu har'a diina Waaqayyooti moo ijoollee Waaqayyooti? Waaqayyoof abboomamuu hin danda'udha. Akka foonitti yeroo yaanu Waaqayyoof abboomamuu hin dandeenyu. Yaadi keenya faallaadha. Hojiin keenya waan biraa ta'uu hin danda'a. Hojiidhaan fakkeessuu hin dandeenya. Waaqayyo garuu sammuu keenyatti yaannu ilaala. Warra akka foonitti jiraatan Waaqayyoon garaa cibsuu hin danda'anidha. Warra akka fedha foonitti yaadan akka fedha foonitti jiraatu. Warra akka fedha foonitti yaadan akka fedha foonitti yaadu, hojjetu, dubbatu, namarratti hojjetu, ofirratti hojjetu jechuudha. Yaadi keenya maalitti hidhamee oola ree har'a saba Waaqayyoo? Maalitti hidhamnee oola? Maal yaadaa oola? Sa'atii 24 keessatti walakkaa 50% maal yaadaa oolla guyyaa tokko keessatti jennee of gaafannu. Kanaaf erga gaaffii kanaa arganne Waaqayyo maal akka yaadnu barbaada? Waaqayyo guyyaa guutuu maal akka yaadnu barbaada? Isa jedhumu walii wajjin ilaalla. Filiphisiiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irraa kaanee walii wajjin ilaalla. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Ammas yaa obboloota koo waa'ee waanuma dhugaa ta'ee as keessattis wanta ja'a dubbata Phaawulos warra Filiphisiiyuusitti yeroo xaafu. Waan ja'a
kana yaadaadha. Wanta ja'a kana akka nu yaannu barbaada Waaqayyo. Mee wanta ja'a kana walii wajjin ilaallagaa. Ammas yaa obboloota koo waa'ee waanuma dhugaa ta'ee, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'ee, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'ee, waanuma galata qabu yaadaa jedha. Haalleluuyaa. Maal yaadaadha? Waanuma dhugaa ta'e yaadaa. Wanta sobaa namni kaanikaan soba sammuu isaa keessatti dhuumeetu namarratti soba dubbata. Namarratti olola uufa sobaan jechuudha. Waanuma dhugaa ta'e dubbadhaa. Soban dubbatinaadha sagalee Waaqayyo. Waanuma dhugaa ta'e yaadaadha. Yeroo sammuu keenyatti yaannutu wanta sana baafna waan ta'eefi yeroo sammuu keenyatti wanta soba ta'e waa'ee namaa yaannu wanta yaanne sana waa'ee nama sanaa dubbanna jechuudha. Waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabuudha. Wanti kan Waaqayyoo ta'e hundumti ulfina qaba. Wanti foonirraa madda garuu, wanti biyya lafaarraa maddu garuu ulfina hin qabu. Nama salphisa wanti Waaqayyoorraan. Wanti fedhaa fuuraatti hidhameen jira. Wanti akka fedha foonitti yaadamu ulfina hin qabu. Waanuma qajeelaatti lakkaa'amuudha. Waanuma qajeelaa ta'e, waan hammina hin qabne of keessaa, wanta jal'ina hin qabne, wanta qajeelaa ta'e, waa'ee ofii keessanii, waa'ee obboleessa keessanii, waa'ee obboleettii keessanii, waa'ee haadha manaa keessanii, waa'ee abbaa manaa keessanii, waa'ee warra wajjin tajaajiltanii, warra wangeela lallabanii, warra luboota, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waa'ee nama foon qabeessaa, waa'ee qajeelummaatti lakkaa'amu yaadaanuun jedha sagalee Waaqayyo. Waanuma qulqulluu ta'e yaadaa. Waan xuraa'aa yaadinaa. Waan isin xureessu yaadinaa. Wanta cubbuu ta'e yaadinaa. Wanta foon keessan xureessu yaadinaa. Waan arraba keessan xureessu yaadinaa. Waan gurra keessan xureessu yaadinaadha. Waan bultii keessan xureessu yaadinaadha sagalee Waaqayyo. Waanuma jaallatamaa ta'e yaadaa. Haalleluuyaa. Maaloo wanta jaallatamaa, wanti gaariin hin jaallatama. Wanti qajeelaan hin jaallatama. Wanti qulqulluun hin jaallatama. Wanti nagaa qabu hin jaallatama. Wanti jaalala qabu hin jaallatama. Haalleluuyaa. Raamaas kalaba'iidha. Leema maayya namaas kadii nama gandoora. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waanuma gurratti toluudha. Haalleluuyaa. Gaafi wanti nuyi yaannu waan arraba keenya keessaa ba'u gurra namaatti hin tolu. Wanti arraba namaa keessaa ba'u gurra namaa ciiggaasisa. Wanti afaan namaa keessaa ba'u gurra namaatti hin tolu. Waanuma gurratti toluudha. Waanuma dhaga'uunsaa namatti tolu. Gaafi wanta namni dubbatu. Gaafa namarraa dhageessan. Gaafa isaanii dubbatu jedha. Isin rifaasisa. Dhaga'uu dubbachuu isaatu hin ta'in dhaga'uu isaatu nama rifaasisa. Kanaaf maayidharee wanta gurratti tolu yaadaadha. Haalleluuyaa. Paas kadii nama gandoora. Waaqayyo naa gargaaru. Waaqayyo sina gargaaru saba Waaqayyo. Waan gaarii ta'e yaadaa. Wanta gaarii. Wanta hamaa hin yaadinaa. Obboleessa keessan irratti wanta hamaa hojjechuudhaaf hin yaadinaa. Warra wajjin tajaajiltan irratti hamaa hojjechuuf hin yaadinaa. Nama jaallatan irratti hamaa hojjechuu hin yaadinaa. Sagalee Waaqayyootu dubbata kana. Warra biyya lafaa mitiin warra Filiphisiisitti dubbata Phaawulos kana. Warra Gooftaa Yesuusiin fudhatanitti mana saba kanatti dubbata. Saba Waaqayyootti. Har'a naaf isin wanti Waaqayyo dubbata. Hin yaadinaa waan hamaadha. Yaada keessan fedha foonitti hin dhinaadha. Akka fedha foonitti hin yaadinaadha. Akka fedha hafuuraatti yaadaa. Wanti hafuurri keessa jiru. Akka hafuuraatti yaaduun jireenya nagaasin fidaadha. Haalleluuyaa. Wanta galata qabu yaadaadha sagalee Waaqayyoo. Egaa Phaawulos
wanta ja'a Filiphisiyoos kana keessatti dubbata. Kana yaadaadhaan yaaduu hin dandeenye waan ta'eef, jal'ina yaaduu hin dandeenye waan ta'eefitu kana yaadaa qooda sanaa isa kana yaadaadha. Maaliif wanta nuyi gochuu hin dandeenye sagalee Waaqayyoo nutti hin dubbatu. Wanta akka nama foonitti gochuu hin dandeenye Waaqayyo dubbii isaatiin nutti hin dubbatu. Haalleluuyaa. Wanta nuyi gochuu dandeenyu nutti dubbata Waaqayyo. Ijoollee koo nun jedha. Haalleluuyaa. Ijoollee koo wanta dhugaa ta'e yaadaa, waan ulfina qabu yaadaa, waan qajeelummaatti lakkaa'amu yaadaa, wanta qulqulluu ta'e yaadaa, waan jaallatamaa yaadaa, waan gurratti tolu yaadaa, waan gaarii ta'e yaadaa, wanta galata qabu yaadaa. Waa'ee ofii keessanii, waa'ee obboleessa keessanii, waa'ee obboleettii keessanii, waa'ee bultii keessanii, waa'ee ijoollee keessanii, waa'ee abbaa manaa keessanii, waa'ee haadha manaa keessanii, waa'ee warra wajjin tajaajiltanii, warra Waaqayyo jireenya keenya keessatti isiniif kenne gaarummaa yaadaa, qajeelummaa yaadaa, akka fedha hafuuraatti yaadaa. Maaliif akka fedha foonitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godhedha sagalee Waaqayyoo. Kanaafuu Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Nuun warra mana Waaqayyoo keessa jiru haa gargaaru Waaqayyo. Maaliif warri biyya lafaa silaafiyyuu akkuma fedha foonitti yaadu. Gaaf warra biyya lafaa iyyuu wayya. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaadi keenya gaa maalitti hidhamee oolarra har'a saba Waaqayyo? Maalitti hidhamee yeroo nuyi kana gochuu jalqabnu? Yeroo nuyi yaada keenya gara jaalala Waaqayyo, gara fedha Waaqayyo, gara hafuuraa yaaduutti jireenya keenya gara sanatti fedha kana of keessatti uumuu jalqabnu. Yeroo nuyi kana of shaakalsiisuu jalqabnu. Maayidha sagalee Waaqayyo? Nagaan Waaqayyo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan hin eegaa'edha. Haalleluuyaa. Mee Waaqayyotti of kenni nagaa. Mee qalbii keenya kana naannessinee nagaa yaaduu, akka fedha hafuuraatti yaadu yeroo nuyi jalqabnu, yeroo nuyi feenu, yeroo nuyi barbaannu maayidha? Nagaan Waaqayyoodha. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaarra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan hin eegaa'edha. Maayidha? Garaa keessaniif yaada keessan hin eegaa'edha. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Maaltu eega? Nagaa Waaqayyo. Nagaa Waaqayyo isa hubannaa namaa gararraa ta'e. Nagaa Waaqayyo isa nuyi sammuu keenya kanaan yaadne bira ga'uu hin dandeenye yeroo nuyi of laannu, yeroo nuyi fedha Waaqayyootti of laannu, yeroo nuyi yaada Waaqayyootti of yaannu, yeroo nuyi akka fedha foonitti yaadurraa of deebisu, yeroo nuyi yaada keenyatti deebine maala yaadaa oola? Edaa wantan yaadaa oolu kuni Waaqayyo hin jaallatu. Edaa an akka fedha foonitti yaadaa oola. Edaa an akka fedha hafuuraatti yaadaan jiru. Edaa yaadi koo fedha foonitti hidhameera. Amma garuu fedha hafuuraatti hidhame yaaduun barbaada jennee yeroo nuyi qalbii keenya naanneffannee gara Waaqayyootti deebinu, gara akka fedha hafuuraatti yaadu yeroo nuyi jalqabnu, harka Waaqayyoo jala yeroo nuyi galchinu, nagaa Waaqayyo sammuu keenya eeguu jalqaba jechuudha. Hamminarraa deebi'uutti kaana. Sammuun keenya kun nagaa yaaduu jalqaba. Wanta dhugaa yaaduu jalqaba. Wanta ulfina qabu yaaduu jalqaba. Wanta qajeelaa ta'e, wanta qulqulluu ta'e, wanta jaallatamaa, waan gurra namaatti tolu, wanta gaarii ta'e, wanta galata qabu yaaduu jalqabaa jechuudha. Haalleluuyaa. Maaska diina magandora. Waaqayyo yeroos nutti gammada. Yeroos diina Waaqayyoon jedhamnu ga'a. Yeroos ijoollee Waaqayyoo warra jaallataman, warra akka fedha Waaqayyootti jiraatan, warra akka fedha hafuuraatti jiraatan malee warra akka fedha foonitti jiraatan hin taanu. Ofii keenyaaf nagaa yaanna.
nama waaqayyo akka wajjin jiraannuuf nuu kenne. Isa kaleessa jaallanne, isa kaleessa mararsiifanne, si malee namni hin jiru jennee isa nu jaalala gubaadhaan jaallanne utuu namni walitti nuun fidin jaalalli waaqayyo walitti nuuf fide akka nu wajjin jiraannuuf isa waaqayyo nuuf kenneef nagaa yaaduu jalqabna. Nagaa ishee yaaduu jalqabna. Akkamittiin akka nagaa mana keenyaa eenyu, akkamittiin akka nagaa waldaa keenyaa eenyu, akkamittiin akka nagaa jireenya keenyaa eegnu yaaduu jalqabnaa jechuudha. Waaqayyo immoo nu gargaara. Waaqayyo immoo nu wajjin jira. Isa nu barsiise waaqayyo hafuura qulqulluu kanaaf galanna ta'u maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haaleluuyaa. Waaqayyo nu barsiiseera dheen yaada. Egaa naafis waaqayyoon naa kadhadhaa. Waaqayyo akka naa gargaaru tajaajila jireenya koo keessatti jalqabe kana waaqayyo ittiin akka maa'ee ba'u akka guddisuuf waaqayyoon naa kadhadhaa. Yoo isin gargaaree irra ta'e nama qoodaa akka yeroon viidiyoo baasu immoo akka akkuma sanaan argattanii fi subscribe godhaa. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Waaqayyo gaariidha. Yeroo hundumaayyuu gaariidha. Inni ulfinni hundumtuu isaaf haa ta'u. Hin kadhanne. Si galateeffanna yaa waaqayyo abbaa keenya. Ati waaqayyo gaariidha. Ati waaqayyo qajeelaa. Ati waaqayyo qulqulluu. Ati waaqayyo amanamaa. Ati waaqayyo jaalalaan guutuu. Ati waaqayyo nagaadhaan guutuu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Jireenya koof jireenya saba kee keessatti waa hojjechuu barbaadde. Kanaaf nutti dubbatta yaa waaqayyo. Kanaaf guddisnee si galateeffanna. Sagalee kee gara koo dhufeef. Sagalee kee gara saba keetii dhufeef yaa waaqayyo. Anis sagaleen dubbadhe kanatti jiraachuu akkan danda'uuf na gargaari yaa waaqayyo. Ofii kootii dubbadhee duwwaa akkan hin taane. Ofii kootii dubbadhee hir'adhee akkan hin argamne sagalee kee keessaa. Yaa waaqayyo sagaleen kun anaatti akkan faranne. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ana garbittii kee na gargaari yaa waaqayyo. Fedha foonii akka fedha foonitti yaadurraa keessaa na baase. Akka fedha hafuuraatti yaaduu akkan jalqabuuf. Sammootiin haalaatti qalbiitiin haalaatti waaqayyo. Waa'ee wanta hafuuraatiin akkan guutuuf ati na gargaari yaa waaqayyo. Saba kees gargaari gooftaa. Sammuu keenya eegi, qalbii keenya eegi yaa waaqayyo. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Hafuurri kee inni qulqulluun inni nu gargaaru yaa waaqayyo gooftaa. Ati yaa waaqayyo hafuura kee kana jireenya keenya keessatti dhangalaasi. Ulfinni guddinni siif haa ta'u. Hooqubaan ililleen siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haaleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Yaa hafuura waaqayyo galanni siif haa ta'u. Galanni maqaa keef haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Haaleluuyaa. Waaqayyo sina eebbisu eebbifamaa.